Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota chaanaala SM YouTube. Baga nagaan deebitan irraas gara chaanaala kanaa akkuma argitan akkuma taatilee irraan argitan kanatti viidiyoon kun viidiyoo iskitiidha. Iskitii jechuun viidiyoo gabaabaa kan koblaa kan gaggabaabseetuma wahuma jireenya namaa keessatti ta'u iskitii godhamee viidiyoon gabaabsamee egzaajireet godhee jechuudha. Xiqqashoo akka nama kofalchiisaa godhanii hojjetamuu jechuudha. Wahuma jiruu namaa keessatti nama mudatu gabaabaa ta'eetuma hojjetamuu jechuudha. Akkasumatti viidiyoo kana irra guddaa wahuma shamarran musliimaa mudatu jechuudha. Jirmu dhugaa keessa jirmu teenya keessatti. Sani waniin gaggabaabsee xiqqoo egzaajireet godhee dalage. Hundinuu akkumaan jee kun isinuma gammachiisuuf yookaan isinuma seeqqachiisuuf isinuma bohaarsuuf malee wanta kan karaa amantiitti ichi dabre amantii tuquu osoo hin ta'in nama walumaa galatti akkasii akka viidiyoo kana enjoy gootan abdiin qabaa. Viidiyoo kana fuulduraaf inshaallah ji'a ramadaanaa kana keessa viidiyoo iskiti jaamu kana gaggabaabaa kan nama kofalchiisu waa'ee ramadaanaa irratti hojjedheen isiniif gadhiisa inshaallah. Isinis chaanaala kana warri haroo taatan kan chaanaala kana seentan please subscribe godhaadha. Subscribe gootan viidiyoolee akkasuma like godhuu hin dagatinaa. Maaliif yoo viidiyoo like gootan taate chaanaala kana boost taha. Akkasitti haala saniin namni hedduun ni argaa jechuudha. Chaanaala kana bakka hundi ni mul'ata jechuudha. Akkasii viidiyoo akkumaan jee kanatti viidiyoo gaa ittiin bohaaraa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.